Torbee yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa har'a guyyaa afuraffaaf gaggeeffamaa jiraachuuti himame. Artii Oromoo keessatti ashaaraa jiraataa kaa'atee ka darbe Hacaaluu Hundeessaa lubbuun darbuun barana waggaa 5ffaa ta'eera. Waggaa waggaan sagantaa yaadannoo taasifamaa fi ka jiru har'aan bara kanas guyyaa afuraffaaf yaadannoon taasifamaa jira. Kanaanis jaallattoonni artistii fi falmaa mirgaa Hacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa wareegama isaa sirnoota garaa garaatiin bakkeewwan garaa garaatti yaadataa jiru. Namoonni torbee darbe yaadannoo Hacaaluu kana waliin wal qabatee yaada isaanii qoodan Hacaaluun akkuma ani Oromoof qaaliidha jedhee gootummaa fi gochaan uummata Oromoof qaalii ta'uu isaa agarsiisee jedhan. Hacaaluun goota artii fi falmaa mirgaati ka jedhan namoonni yaada kennan seenaan isaa dhalootaa dhalootatti akka darbu himaniiru. Seenaan hirmin nyaatu Hacaaluun seenaa jabaa boollaa olitti yaadatamaa jiraatu hojjetee darbee jedhaniiru. Dhaloonni kun hojiiwwan Hacaaluu irraa waa guddaa akka baratus ibsaniiru. Haqni Hacaaluu Hundeessaa ukkaanfamee hafuun garuu waan hin malle akka ta'es dubbataniiru. Oduu itti aanuun mootummaan Itoophiyaa deeggarsa boba'aaf taasisu guutummaatti dhaabuun dinagdee biyyattii jeeqaa akka jiru himame. Sababoota ijoo qaala'insa jireenyaa ammeessan keessaa adda durummaan kan maqaan dhaamu boba'aan Itoophiyaatti yeroo irraa gara yerootti dabaluu jabeesseera. Rakkoo boba'aan dabaluun wal qabatuun biyyattii keessatti raafamni dinagdee fi qaala'insi humnaa uummataa ol ta'uun hudhee qabuu isaatu himama. Balaa daballii boba'aa hammeessa jedhamu keessaa mootummaan deeggarsa gama sanaan taasisu dhaabuudha. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa boba'aan taasisu dhibbantaa walakkaa irraa utuma suuta hir'isuu guutummaatti harka keessaa fudhateera. Mootummaan deeggarsa boba'aa taasisuu dhaabuun ammoo dinagdee biyyattii hubaa jiraachuu maddeen garaa garaa gabaasu. Maddi oduu sagalee Jarmanii akka gabaasetti daballiin deeggarsa boba'aa fi hanqinni sochii dinagdee biyyattii jeeqaa jira jedheera. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa boba'aa guutummaatti kaasuun gatiin boba'aa dabaluu fi hanqinni mudate dinagdee biyyattii duraanuu laaftuu ta'e jeeqaa jira jechuun gabaasichi ibseera. Maddi oduu kanaa daldaltoota, konkolaachiftoota, qondaaltota wabeeffachuun akka gabaasetti haalli kun buufata gaazii adda addaatti boba'aan gaawwaan hin jirreef meeshaalee gargaarsaa fi meeshaalee isaanii bakka irraa gara iddootti geejjibsiisuuf illee hin dandeenye jedheera. Dhuma torbee darbeerraa eegalee buufata gaazii adda addaatti magaala guddoo biyyattii Finfinnee dabalatee hiriirri konkolaattotaa dheeraan mul'ateera jedha. Akka abbootiin qabeenyaa buufata gaazii jedhanitti hanqinni kun kan uumame hanqina boba'aa gahaa ta'uu isaati. Haa ta'u malee qondaaltonni ministeera daldalaa fi misoomaa naannoo Itoophiyaa dhiyeessii boba'aa irratti rakkoon akka hin jirre dubbatu. Akka qondaaltonni kun jedhanitti hanqinni kun kan uumame sababa faddaaltotaa fi daldaltoota seeraan alaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee bakka bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraay jedhutti ammoo boba'aan ji'a kana keessa Tigraay seenuuf ture hanga ammaatti naannicha kan ga'e dhibbantaa 27 qofa. Mootummaan Itoophiyaa dhuma baatii caamsaa keessa deeggarsa boba'aa kennaa ture guutummaatti kaaseera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti darbee addaan cituun mootummaan ministeera muummee Abiyyi Ahimad deeggarsa boba'aa waggoota kurnaniif mootummoota Itoophiyaa wal duraa duubaan kennamaa turan sababaa dhiibbaa liqii akka IMF fi liqii kennuu dadhabuu irraa kan ka'e kaasuun isaanii yaadatama. Akka gabaasaaleen mul'isanitti deeggarsi kun walakkaa bara 2017tti birrii biliyoona 137 ga'ee ture. Oduu itti aanuun waldaan fannoo diimaa idil addunyaa naannolee biyyattii walitti bu'iinsaan miidhaman maatii 10,000 ol ta'aniif sanyii filatamaa fi xaa'oo raabsuu ibse. Waldaan fannoo diimaa idil addunyaa naannolee biyyattii sadan walitti bu'iinsaan miidhaman Tigraay, Amaaraa fi Oromiyaa keessatti maatii qonnaan bulaa 10,500 ta'aniif sanyii filatamaa fi xaa'oo raabsuu beeksise. Naannolee qonnaan bultoonni baay'inaan itti argaman tokko keessatti sababa waraanaa fi waldhabdeetiin hanqinni oomisha qonnaa guddaa akka mudate hubatee ibsuun waldaan kun hanqina nyaataas akka jiru gabaaseera. Ji'a tokko keessatti jechuun caamsaa 11 bara 2017 haga waxabajji 14 bara 2017tti sanyii filatamaa akka jijjiirama qilleensaa damdamatuu danda'u meetirik toonii 450 maatii qonnaan bulaa naannoo Tigraay, Amaaraa fi Oromiyaa 10,500 ta'aniif raabsuu ibseera. Akkasumas xaa'oon meetirik toonii 1,550 ol raabsuu isaa simaniiru. Waldichi sanyii filatamaa fi xaa'oo naannolee sadeen kana keessatti raabsameen alattis yeroo roobaa dhufaa jiru kana dura jiraattota naannolee 63,000 ta'aniif deeggarsa taasisaa jiraachuu ibseera. Naannolee kanatti qonnaan bultoonni iddoo fagoo fi rakkisoo ta'an jiraatan sanyii filatamaa fi xaa'oo argachuuf rakkatu. Sababa gogiinsa irra deddeebi'ee iddoolee kanatti mudateen dhiyeessichi addaan citee haalli jiru hammaateera. Keessumaa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa, naannoo Ayinaa, Bugnaa fi Laastaa akkasumas naannoo Tigraay adda addaatti yaaddessaadha jechuun waajjirri Itoophiyaatti itti gaafatamaan waldaa fannoo diimaa idil addunyaa Simoon Kaasaa Biyaankis dubbataniiru.
Oduu itti aanuun Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu sochiin daangaa qaxxaamuraa eegalame. Jiraattonni Zaalambassaa irraa buqqa'an waggaa 5 booda qe'eetti deebi'uu isaanii ibsatan. Daangaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru erga waraanni Tigraay sadaasa bara 2020 ka'ees irra caalaan cufamee ture amma banamuu hordofee buqqaatonni baha Tigraay magaalaa Zaalambassaa irraa buqqa'anii turan waggoota 5 booda yeroo jalqabaaf qe'ee isaanii daawwachuu isaanii himan. Daawwannaan dilbata waxabajjii 22 adeemsifame kun qindeessitootaa fi miseensota hawaasa naannichaatiin kan qophaa'e ta'uu namoonni hirmaatan himaniiru. Sadaasa bara 2020 irraa eegalee Zaalambassaa irraa gara Addigiraat baqatanii ka turan haati Zaayidaa Agduguu jedhaman tokko namoota yeroo gabaabaaf qe'ee isaanii daawwachuuf qe'eetti deebi'an keessaa isaan tokkodha. Nuti achi turuuf hin deebine haala achi jiru ilaaluu fi qorachuuf deemnee jetteetti. Mana koo yommuun argu wanti ibsuu hin dandeenye natti dhaga'ame. Manni kee mana keeti. Rakkoo kee ni beeka. Duuti kee illee mana kee keessatti wayya jechuun madda oduu kanaa Addis Istaandarditti himaniiru. Zayiditti dabaluun maatiin ishee Addigiraat keessatti beelaa fi tasgabbii dhabuu isaan mufachaa akka jiru himan. Zaalambassaa irraa buqqa'uun amma magaalaa Faasii ka jiraattu lubni Alam Tasfaayee manni isaanii diigamee akka arganeeruun qabeenyi koo humnoota Eertiraan fudhatamee jedhan. Itti dabaluun amma naannoo kana bishaan, ibsaan, buufanni fayyaa hin jiru jedhan. Haalli as jiru kun akkuma jirutti ta'ee nageenya wanti caalu hin jiru jechuun tattaaffii nagaa itti jalqabee jiru akka deeggaran ibsaniiru. Qondaaltonni araara fiduuf akka hojjetan kan gaafatan yoo ta'u, dhaabbileen idil addunyaa tajaajila deebisuuf akka gargaaranii fi tattaaffii deebisanii ijaaruu akka deeggaran gaafatanii jiru. Waa'ee maalummaa sagantichaa akka dubbatanitti gaafatamaan bulchiinsa godina Tigraay Bahaa Abrahaam Agos kun karoora mootummaatiin raawwatameen turree jedhan. Itti dabaluudhaanis ofii isaanii kan akka godhan jaarsolee hawaasaati. Kaayyoon isaas walitti dhufeenya uummattootaa cimsuu fi nagaa uumuudhaa jedhaniiru. Abrahaam akka bulchiinsaatti walitti dhufeenya uummataa ni deeggarra malee hin morminu jechuun ibsaniiru. Itti dabaluunis dhimmi kun kan hoogganummaa jiru bulchiinsa godinaa fi aanaan osoo hin taane uummataa fi maanguddoota isaan filataniin ta'uu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun dura ta'an Abuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el sirna yaadannoo wareegamtoota naannichaa waggaa 37ffaa tibbana magaalaa Hawizeen keessatti gaggeeffame irratti ergaa dabarsaniin hariiroo uummattoota Tigraay fi Eertiraa gidduutti uumamaa jiru cimee akka itti fufuuf ni hojjennaa jedhaniiru. Uummanni keenya uummattoota biroo wajjin waan wal dhabsiisu hin jiru ka jedhan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el itti dabaluudhaan Amaaraa haa ta'u, Affaar, Eertiraa yookaan Sudaan akkasumas uummattoota Itoophiyaa biroo waliin nagaan jiraachuu, hiyyummaa keessaa ba'uu fi misoomaan jiraachuu fedhaa jedhaniiru. Oduu itti aanuun Ugaandaan alergii bunaan Itoophiyaa caaluun Afrikaa irraa tokkoffaa ta'uu ishee ibsite. Ugaandaan Itoophiyaa caaluun Afrikaa irraa buna alergiin adda duree ta'uu ministeerri qonnaa beelladaa fi qurxummii Ugaandaa beeksise. Ji'a caamsaa keessa qofa buna toonii 47,000 fi 606 ol gabaa idil addunyaatiif erguu kan ibsite. Sadarkaa lammaffaa akka qabdu Itoophiyaan ammoo baatii caamsaa keessa buna toonii 43,000 fi 481 gabaa idil addunyaatiif ergitee akka turte ministeerichi ibsa kaleessa waxabajjii 24 bara 2025 baaseen beeksise. Ugaandaan baatii caamsaa keessa gurgurtaa bunaa irraa doolaara miliyoona 243 ol harkaa argatte ka gabaafame yoo ta'u, yeroo darbe jechuunis waxabajjii bara 2024 haga caamsaa 2025tti doolaara biliyoona 2.9 ol akka argatte himama. Xaaliyaan bakka bunaa Ugaandaa baay'inaan galchitu yoo ta'u, oomisha walii galaa ishee keessaa 39 gabaa Xaaliyaaniif ka dhiyaatu ta'uu ibsameera. Buna ishee keessaa 18 qofa gara biyyoota Afrikaa birootti kan ergamu ta'uu gabaasni gaazexaa Peeninsullaa Qaataar baase ni mul'isa. Itoophiyaan bara kana ji'oota 10 jalqabaa bara 2017tti toonii 354 fi 302 ol erguun galii doolaara biliyoona 1.868 argachuun seenaa ishee keessatti isa olaanaa fi yeroo jalqabaatiif akka ta'e abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksisuun isaa ni yaadatama. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo narra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.